Maal irraa jaalachuu dandeessu? Mana qabda jee nama iftuu basraa deebi'u miti dhugaa haati manaa takka giseen fi abbaan manaa gubbaa laalatee mushaakila na kaasteen. Anna mushaakila sallaaleef duba deebi'u miti maal fate dhugaanis jaaladhe waan ta'eef. Jaalalti teenya lameen qoftiin naafeeti wal dhaba keenyaan wal jaalachuu dandeenya dhugaa naafeeti. Ani maallaqaas hin qabu. Garumoo jaalala dhugaasiif hin qaban. Yoo ni fi maallaqa ana jaalatu taate ani maallaqa hin qabu. Amma dhugaasitti himan. Gaafa na maallaqa qabu na jaalatte gaafa na maallaqa hin qabne taate yoo ni fi na darbitee onnee fi kana miitu taate ani guyyaa jalqaba wal dhufnee sitti himen. Ani akkana miiti sin barbaadu yoo ammoo ani sis jaalachaa yoo ati maallaqa qabaanne si hojii deemuu hin danda'u yoo kanaan jettu taates ammuma naaf himin. Jaalallee qabda. Hedduudha kana jaalatu garuu namaan jaaladhe san keessaa kaniin hanga kee jaaladhe hin qabuun. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu garuu immoo isiin akkana jaalattuu fi akkana hin jaalanne baruudhaaf jechuudha. Namni tokko akkana wal seenurra isii tanaaf hatanuu qaba. Hanga xumuraatti nu faana tura. Raajuun gaa fuudha ittuma fufee jira. Kan taatu hanga harkanuu jechuudha. Wayyee. Akkam nagaa? Akkami? Fayyaadha. Nagahame? Fayya. Hayya. Maal hukumate dhufte? Hawmati yaan dhufe. Hayya. Gaa jaalti gaa akka nama goone qabdu nama wajji fidu wayii nama barbaachifti. Saniifuu hukumate dhufte jechuudha. Hawmati yaan fiigaa dhufe. Dhugumeetta? Dhuguma fayyaa akkam taa'e? Hayya. Jaalti ta'e taa'una dhorkitee nyaataa dhugaatii hunda wallaalee. Taa'e kan jettu. Yoo maasi harkatti hin filaan dhiironni harka isaatti hin dhufe. Ani khalaas yeroo itti nadda waltee keessattuu akkuma aktakkaan jiran jettu nyaata aanaa nyaata jiru qadaara nadda waltee khalaas qadaannaan marraa gakkute dadhabee khalaas reeffaan sagalee ta'e dhageen xiqqishan irraa gakkute natti ol deemaan khalaas deemina keessaa dhuftee amma akkasii deemaa dhufeen jettu. Saniifuu kumbatee dhufte. Hoomatee. Firoon oduu. Firoon karaa manaa san jiran jettuutti jaalti gaa akka nama goone hin qabdu. Saniifuu galatoomii anis garuu jechuun wayi si gaafachuu barbaade. Isin silaa waan danda'amu akkamitti silaa? Wanni si gaafadhu maali seete? Ati suni akkaan jaartii qabu beektaa? Akkaan haadha manaa qabu beektaa? Waa hunda keen hin beekan. Akka ati ilmaan lama qabdus hin beeka. Akka haadha manaa qabdullee hin beeka. Garuu osmaan beekuutiin si jaaladhee gaamaa. Maal irraa jaalachuu dandeessu? Yaani kanumas ilaalee bifa namaatillee hedduu hin jaaladhu. خلاص أني حالة في عمله خيتي سرعة على الدنيا تو. واو 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 واو. هاي دلنا ما حالة في عمله خيوني يجون أكمل النبي يأخذ الدجاجة حالة في عمله خيجون. يعني كأتي بيأخذ لي باتو أنا يراني في التلفون عن سوت حاسو خاصتيس يعني بيت عاد الآن نملالتي أتيهم بيأخذ لي باتو أنا يرون سيولين حاسو يرون مرة نيل الآن دتو. خلاص كلمتي إنه كنا توقفا نهار كابو في كابو زي ديسو زهرين زلا مريد راندتو كرواتي نرتين بيني ملي أنا يرو في سوى حاسو جتو حاسو خاصة سواني سلالو كابا يعني نباتي تندرا يعني خلاص إنه كنا تدرا الرافو إن كابو جتجون كابا أي هدو تقبل تومي لقارا أكمل تجرو نجاهو تدندي سجافي كنا أي وني غافي لي كنا سجافتو برباديف Kana dura jechuudha maaliif namni kun waa hedduun dabarse ji'a jahaaf kana dura ni beektu waan nama mudate ji'a jahaaf nama wal dubbisaa turre yookaan immoo haalaa fi amala jechuun waa hedduu dubbachaa turre jechuudha yoo janaa turre hugguna na harka galfadde je'ee booddee nammoo xiqqoo duyda nama galuu takkaa jiraami akkas taate jechuun akka akkas hin taane jeeti. Ana akkas hin ta'e ani giseen fi dhugaan nama jaaladheen nama raafu hin beeku ammas dhugaanis jaaladhe garuu haala kanaan gisee laaluu waan isa raafuu danda'u natti hin fakkaatan. Ani illee sanuma hedduu tokko galatoomii maaliif firraachisi dhibuu yookaan immoo jibbannaa si agarsiisuu san ta'in ani si qorachuufiin hanga ammaan tanaa si gaafilee akkanas gaafachaa jira. Nama jaalattee dhabde yookaan immoo jaalallee ni qabda. Wanni si gaafachuu barbaade kana dura jaalallee qabda. Yani dhugaan hin qabaani hedduudha kana jaalatu ani yoon fin jaaladhes kalaas nama muraasa garuu namaan jaaladhe san keessaa kaniin hanga kee jaaladhe hin qabuun.
Maaliifoti ani So, hin beekneen gaafii natti taatee yaafu akka malee irraa qabamee jirtu. An takka akkanatti namarraa qabamee hin beekun. jaalala anaaf qabdu tana akkamii ibsuu dandeessanii? Ani kisan si jaaladhu dhugaaniin if keessaa beessi jaaladhe osoo jaalaltii bifa qabaattee immoo waan namatti agarsiisan taate keessa onneeti yaabbaneeti si agarsiisa. Hin ta'u maaliin godharee? Weel galatoomi iddoo takka. Jechuun amma akkana himaa jirtutti ati naa taate jechuu jirta. Anillee immoo akkasuma immoo naa taate jirta. Gaafiilee akkana namoonni si gaafadheef bakka keessa kiyya qabachuu dadhabee yookaan immoo akkami obsuu dadhabeetiin si gaafadhe. Rakkoo qabu waan nama gaafachuun sirrii goote garummoo tahee ani yoon fi kan hin jaalanne fakkeessitee faana jaalachaa haala sanii adeemtee wal hin dandeenye beektaa. Ani immoo garuu onnee amma duraa san kan miidhamaa turte jaalala dhugaatiin siif qaba waan ta'eef tan amma dura maddawaa turte hundaa'u an si fayyisuuf illee qophiin hin qabanii. Bravo. Hedduu takka galatoomii asumaan jechuudha. Ani nama kana kanan barbaada. Kana hubbuun jiru dhugatti takka teetii ni dhalattee yookaan immoo ni dhalatti jeellee yaaduun hin dhalattullee anaaf. Ani immoo onni irraan si jaalladha jechuudha. Anis suduba kee qoradheen ture. Yeroo nuti jalqaba naaf himan suduba kee qoradheen ture. Maal fas hin jedhamne san keessaa hunda. Yani fuudhee jira moo ganaa shabaabaa jehee yeroo nuti qoradhu fuudhee jira garuu ilmaan illee lama qabanaan jiran. Garuu jaalalti falagoo taati bikka laallattu. Anis yeroo sanitti ni beeka ture. Garuu waan dhugaan si jaaladheef jecha an haadha manaa qabda jee nama iftuuba siraa deebi'u miti dhugaa haati manaa takka giseenii fi abbaan manaa gubbaan laallatee mushaakila na kaasteen. An nama mushaakila sallaaleef duuba deebi'u miti maaliif ta'e dhugaanis si jaaladhee waan ta'eef. Jaalalti dhugaanis si jaalladhu jira dhugaan si himaa onneetii akka namni tun barbaaduun. Hangam takka akkaati qalbii na fuutee firoonni beeka. Anilleen akkasuma. Naaf inni teenyeeti yeroo hedduu haasoyna. Hogguu haasoyni wanti nama akka keetii kana naaf fida yeeyyaanni. Maaliif bakka nama akkanaan harkadhaa illee yeeyyaanni. Dhugaa walitti ibsattanii an eenyu akka kootitti namaan ibsadu dhabee halaas jaalaltite haalaan goddaamaa jiran jettu isin lamaan walitti baafattan. An eenyutti akkaan baafadduun natti ulfaatee halaas yoon fi akkana bira dhaqee isuma fuullee isaa taa'ee yoon itti ibsadhee yaada jiruun qaban. Qabu atis galatoomii na jaalachuu keetii jechuudha. Jaalala naaf qabdu natti ibsachuudhaaf hedduu takka sillee barbaachisu anaatu jaalalaan si qabu si ibsu barbaada. Gamonumaanuu hedduu takkaan si jaalladha. Jaalala jechaan naa qabdu kana jechaan osoo hin taane gochaan akka natti agarsiistuun fedhaan. Yani amma jechuu ta'e osoo hin ta'in yani haala deemnu fuula duraan jechaan jecha mimmeessitee jecha na dura qaqqabdee onneeti miidhuu osoo hin taane waan jechaan irratti sanii akka gochaanatti agarsiisuun barbaadan. Fi hatee bareeddii jennaan karaa kanatti jee maaliif jaalalaan an si qabu si agarsiisuudhaaf gana karaa dheeraa waliin deemu teenya. Hani yoo kan hin jaalanne ta'e yookaan immoo namni sobee akkana si godhaa jiraatu ta'e ammumaan akka dhaabbattu. Anis kata birootiin ilaalladha. Maaliif dhugumatti siitu ala ati jechuudha. Ani si taheeti firuun naaf si walitti nu fide miti. Garuu immoo akka ta'ettis akkaan ta'us akka malee ta'u wal dhufnee jirra. Waliin dhufnee jirra miti. Dhuguma saniin jaalala san naa qabdii jechuudhaafin si gaafachaa jira jechuudha. Ani akkaan jechaan jiru kanallee gochaan nama sitti agarsiisuu danda'u tokko. Akkaan sillee agarsiisu abdii guddaan firaa qaban. Waa'ee kiyyoo duuba raajuun kun namoonni hedduun jechuudha. Akka jechaa jiranii raajuun maallaqaaf malee dhalaan jaalatu jedhanii. Maallaqaas hin qabu. Garuu jaalala dhugaasiif hin qaban. Yoo inni fi maallaqaan na jaalatu taate ani maallaqa hin qabu. Amma dhugaasitti himan. Maallaqa na jaalatu taate gaafa na maallaqa qabu na jaalatte gaafa na maallaqa hin qabne taate yoo inni fi na darbitee onnee fi kana miitu taate ani guyyaa jalqaba walitti dhufnee sitti himen. Ani akka namitti sin barbaadu yoo ammoo ani sis jaalachaa yoo ati maallaqa qabaanne si hojii deemuu hin danda'u yoo kanaan jettu taates ammuma naaf himin. Asirratti immoo fakkeenya xayyib atis maallaqa hin qabdu anillee maallaqa hin qabu. Duuba akkamiin na jaalachuu dandeessa?
Jaalalti qoftiin jaalalti teenya lameen qoftiin naafeeti wal dhaba keenyaan wal jaalachuu dandeenya dhuga naafeeti. Amma ishee jaalalti jiraannaan wanni hundinuu ni dhuftiin. Akkamii dhufuu dandeessi? Akka itti dhuftuun atis na jaalatta anis siin jaaladha. Namni tokko yoo nuti walii galee ifuu riskiin rabbi fidaan. Walii galan alaa galan jechuudha. Walii galan alaa galan jettee Oromoon akkasii naafeti yoo nuti wal jaalannu taate yoo akkasii walii galle riskiin nu dhufte jechuudha. Yoo nuti immoo ana ka maallaqa qabu kana na jaalatte yaani an maallaqa hin qabu ta'a. Egaa anas seentee ta maallaqa qabdu yoo dhufte yoo nuti maallaqa saneettee na darbitee ka tarkaanfattu taate amma akkanatti himtuu barbaadan. Ani garuu maallaqa hin qabdu jeetis hin jibbu maallaqa qabda jeetis nama sillee jaalatu miti. Gaariidha. Garuu ani beektaa namoonni jechuun namni jaal jechuudha. Tokko yeroo takka beektaa namatti dhugaa fakkaachuu mala. Maal jechaa jiran namoonni raajuun dhalaa maallaqa qabdu malee hin jaalatu jaala. Garuu ammoo akkas jechuun isaanii jechuudha. Isin maallaqa qabatteetu kan nama fuudhu. Anatu isii dandee fuudhee jechuu barbaade. Kan jiraachisaa jirulleen faayoo jechuudha. Anumaa jiraachisaa jiru. Isii mitta jiraachisaa jirtu. Garuu immoo arrabaa filkeen walitti buuti. Namni immoo walitti aarree yookaan walitti mufanne hin jiru miti. Yeroodhaaf walitti aarree garuu immoo aara keenya isa buufachuu waan hin dandeenye jechuudha. Isin tasgabbaa waan hin dandeenyeef yeroo dheeraa karaa dheeraa waliin deemaa turre amma immoo isinis mana sihaa keessaa jiraattu. Anis ammoo tana fakkaattu. Ta amala kiyya beektu. Ta qalbii tiyyaa akka qalbii tiyyaatti yookaan immoo akka sammuu tiyyaa naa yaaddu yoon barbaaddee fuudhee hojiitiin firootti jechuudha. Waa hedduu haasawin wajjin taphan. Garuu immoo ati dhuftee jirta. Weel ammaaf garuu immoo maallaqa fixadhee hin jira. Ati wantu bakka mina yaalatta. Ani yeroon jalqaba siddifus maallaqaaf sin jaalanne. Asirratti hogguun asitti haasawaa ammachi garagaltee inni haasawaa jirta. Yaani haa ta'u garuu maallaqaaf illee sin jaalanne. Ani wanni siraa barbaadu jaala dhugaa akkanaa kanatu hin barbaada malee maallaqa akkanaa kanatu hin barbaadu. Yaani asirratti yeroon isin jiru yeroon isin jalqaba walitti dhufnu nama illee siif natti fakkaata qabeenya kana jee hin gaafanneen. Yaani yeroon isin firoo gaggaafadhu keessa nama akka mijeeyoon qaradhu nama nagayaati nama onneetii miidhu miti naan jee ani gaamma maallaqa qabda jeeti sitti hin dhufne maallaqa na dhabinaan jettee amma natti himu keetiifis nama sitti illee garagaluu miti. Sanii raajuun qabaatees dhabees harkatees raajuun kiyya yookaan immoo nin jaaladha yookaan ani amma ishee sirraa jaalala qofa harkachuudha jechuudha. Kaameraan bana jira. Galatoomi nama milkooyitee jirta. Anis wanni yaade hedduu tokko nama milkooyitee jirti jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya hanga ammaan tana isin kuban qabdu viidiyoo tana dura hogguunsi bilbiluu sanirraa egaa guyyaa 3 moo 4 tana dura wal garree jechuudha. Achii gidduutti yaadu jira. Akkamittiin maaliif isii tanas gaafiilee akkasii gaafachuu danda'a. Namni tokko jalqaba qalabatee wal kaaturra wal gaafatee wal qoratee bultii gaarii dhiyeeti. Maaliif an abbaa ilmaaniiti akkuma isin jetti jechuudha. Shabaab isin jetti jiru. Akkan qabuun galatoomi. Saniifuu hedduu takka galatoomii hani waan jecha biriidhaan nuyi ta'e jechuudha. Waan wajjin turteef hedduu takka galatoomii waan jettu yoo qabaatte. Hordoftoota keenya. Assalaamu alaikum kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya egaa akkuma dhufeen salaamtaallee isiniin gaafanne gattaaheni kaameeraa banuu ta'uusaa ammaan tana ifa naa bahanii garuu dhifama naa godhaagaa dhifama salaamtaa waliin isiniin gaafatanii jecha egaa har'a asumatti maaliif dhuftee jettuun keessanis gaafii waan hin qabneef jecha ani waliin asitti dhufee jaalala raajuu akkaan qabamee haalaan ibsachuu dadhabeenii telefoonaan yeroo itti ibsadhu ifallee naa bahuu dideeni har'a qaamaan bira taatiin ibsadha yaada jiruufiin isa biratti argame tanaan isiniin jira. Okay, gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya wanni isin kana waan haniin jette kana ala jechuudha wanni isin jennu jiru jechuudha waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomara bakkuma jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu maatii jaallaa haa taanu arraba lola komentiin taanillee nu barreessuu dhiisaadha aan respect isin jaalanna isin kabajne jechuudha hordoftoonni keenya jechuun maatii teenya horaa bulaa salaamullaa alaikum. Assalamu alaikum.